ለማድረግ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት እችል ነበር። ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናቸው? እኔ ያለው ና ብዬዋለሁ እንጂ እኮ ለመጣላት ወይ ችግር ለመፍጠር አልነበረም። ብሩክ የታመመ ሰዓት የሄድኩትኝ ቤት ችግር ለመፍጠር አይደለም። ልጠይቀው ነበር የሄድኩትኝ፣ ግን ቀጥታ ቤት ዘቡ ብዬ በመምጣቴ ነው ከአንተ ጋርም ጸብ ውስጥ የገባ ነው እና ለዛ ነው። እነሱ ቀጥታ ባገኛቸው ኖሮ ሌላ ድብድብ ውስጥ እንገባለን፣ ወይ ከብሩክ ጋር እንጣላለን፣ ወይ ድጋሚ ብሩኬና የሚጣላሉ። ያን ማድረግ ከብዶኝ አይደለም፣ ግን ድጋሚ ከጥፋት ወደ ጥፋት መሄድ ስላልፈለግኩኝ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተኒ እንዴት ናችሁ አላችሁ? አሀ ቴዲ ዛሬ ደግሞ ይቅርታ የሰራ ሁሉ ስህተት ነው። በፊት ይቅርታ ብለዋል። ወደ ሀይሜ ቤት ሁሰዲን ያለ ነው። አኑን አግኝቶ እንዳያችሁ ነው። አኑ ራሱ ደውለውብኝ እነ ብሩኬና ሀይሜን ማገኘት አልቻልኩም። ስለዚህ በአንተ በኩል ባገኛቸው እነሱን ይቅርታ ሊጠየቅ ብሎ ነው የደወለብኝ ያለ ነው አኑ። አዎ ይቅርታ ጥሩ ነው። ሰው ልጅ ይሳሰታል፣ በስህተቱ ደግሞ ያርማል ማለት ነው። ሰው ነኝ፣ እንሳሰታለን። ግን አንተ ደግሞ ብሩኬ ማን እንደሆነ ሀይሜ ማን እንደሆነች አልገባክም። ዝም ብለህ ነው በፊቱም ብሩን አልክ እንጂ እነሱ ምን ፍቅረኞች ናቸው። ብሩኬ ያለ ሀይሜ አላመርም፣ ሀይሜም ያለ ብሩኬ አታመራም። ስለዚህ እንኳን አወቅ ዛሬ ከነፈካታ ኤጋ inni kanaan dura burukee fi haimee walitti naqaa ture. Sababii sanaan burukeen iyyuu haimee eeggitiif inni soofaarra bulaa jiru jechuudha. Har'a immoo balleessee jira. Ani akkasaan kana wal jaallatanillee hin beekuu jedhe. Hin hordofus ta'a namni hundi kun intiniin ilaalu maal akka taanii akkam wal jaallatanii akkam bootaa walii qabanii hin beeku ta'a mucaanii. Egaa har'ammoo anuutti daawwalee anu wajjiniin gisee hunda waltumu guyyaa meeqa har'ammoo anuutti daawwalee si argachuuf barbaada. Burukee fi haimee akkamii akkan argadhu naan jedheeti anuun illee dubbataa jiru. Akka dhufee immoo ani akka inni boota kana hundaa qabus hin beeku. Haimeenis immoo akka kana gammaddee dastaa taatee isa jaallattullee viidiyoo ilaalee ni hubadhe. Kanaafuu ani duraanillee zim jedheen jireenya isaanii keessa galee amma immoo balleessee wanta jiruu fi mana nageessitii aqeen dhiifatama gaafadhaa jedheeti karaa amuutiin mana isaanii dhaquu kan inni danda'e jechuudha. Har'a dhiifatama gaafachuu jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura gaafa wallalanii addaan baanee jedhanii viidiyoo tokko nu gadhiisanii haftish gana halkan deemaa bulee ganama ufee isaanii walitti isaan araarse jechuudha. Haftishillee achirratti akkamiin duuriya nabbaan argee dhufte walitti yoo dingata dogongora dhuumee dingata yoo dha'ee rakkina keessa gala yoo ta'e jettanii yoo yaadde burukeen akkas taa'ettee yoo yaadde karaan seeraatiin deemtu nam tokko zallalee dhufee jireenya ofii keessa galee nama rakkisuu hin qabu. Yoo kuniin ta'u jettellee seeraan gara seeraatti deemtanii seeraan gaafachuu wayyaadha kan inni jedhe haftishi jechuudha. Mucaan illee gaafa sana lammaffaa balbala sana ne jenne. Egaa akkuma argitan har'ammoo dhiifatama jedheeti mana dhaqee burukeen maal jedhufte har'as jette haimeenis maal jedhufte ani kanan amanee fudhachuunis natti ulfaata kan isheen jette jechuudha. Hin ulfaata gariin namoonni tokko amma sasaanii walitti bubba'aniif waanuma dhugaatti waliin jaallanne se'u. Mucaanis duraan isaan daawwatan fakkaatu akka haasaa jirutti jechuudha. Amma reefuu keessa galee isaan ilaalee isaan hubata fakkaata maal akka walii ta'an akkam bootaa walii qabu akkam dhugaatiin wal jaallatu akkam wal maleellee bareenne jechuudha. Haimeen dhugaa dubbachuuf daqiiqaa tokkoof burukeen hin bilbille yoo ta'e wallaa obsuu hin dandeessu. Gaafa wal lolaniyyuu guyyaa qaniitti viidiyootiin gizee ani isheen arguu barbaaddu sababaatiin arguu barbaaddi jechuudha. Xiqqooma yoo walitti bu'anii
jechuudha. Sababa dhumtee akkatti isa argitu jechuudha. Jarri walirraa fagaatanii burukee faayimee walirraa fagaatanii jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaafuu caanaa baay'een kana caaluyyuu dabarsanii asiin ga'aniiru jechuudha. Waan isaan jidduutti hin taane hin jiru jechuudha. Addaan isaan baasuuf. Kanaaf sababa ishee kana miti an kana caaluyyuu darbaniitti dhufanii har'a as ga'anii darajaa kana jechuudha. Kanaaf har'a addaan hin ba'anii aarsaa guddaa kaffalanii ammallee aarsaa kaffalaa jiru jechuudha. Jireenya isaanii keessatti akkuma dhiirri dhufuun burukeenis nama tumaa, nama reebaa, nama walitti bu'aa as ga'anii jechuudha. Amma immoo gaa hin hubanne mucaanii hubate fakkaata dhiifatama jedheen namni dhiifata barra caalu jiru ilmi namaa hin dogongora rabbi miti ilma namaati. Kanaafuu kan hin dogongora rabbi bichaadha. Isa nu dhuume malee ilmi namaa hin dogongora. Dogongora sanarraa ammoo wataa ilaalu lakkaa'anii balleessee jira jedhee obbaruun waan guddaadha. Egaa balleessaa guddaa dhuumnee jira akkuma argitan teediini as faraarra'ee isarraa addaan ba'uu qabda yoo addaan baatu ta'e jedheeti ishee as faraarra'aa ture jechuudha. Sababa kanaatiin nam burukeen soofaarra ciisu jechuudha mana ishee galee jechuudha. Kanaafi har'a immoo kan hundaa hubatee ilaalee iddee gaafa seeraan gaafa haftish jedheeti mucaan lammaffaan deebine egaa har'a immoo kunoo dhiifatamaan deemee dhaqee dhiifatama gaafatee jira. Amanuun isaaniitti guddatee isaanii jechuudha. Haayimeen maal jedhee kana amana dhugaadha moo soba saayyuu maal jedhee jettee jirti. Egaa akkuma argitanii hin ulfaata nama abanuun dhuguma. Nama isarraa addaan ba'uu qabda yoo kanan taane jedhee nama as faraarraa ture jechuudha teediin. Har'ammoo maal jedhaa ani akka inni bootaa isheef qabu natti fakkaate bootaa isheef hin qabu natti fakkaate kanaaf inni jidduu galee kan inni jechaa jiru jechuudha. Namni tokko toon hubatiin ariifata beektanii waan tokko yoo jarri walitti bu'anii waanuma argadhu haayimee isatti fakkaate isatti illee dingata keessa galee ay miskiina wallah. በራም ቪዲዮአችንን እያዩ ስመጣለ አንቺም ከሱ ጋር ደስተኛ ነሽ። ያው እሱም ደግሞ ለአንቺ ሳቅ የሚፈጥር ሰው እንጂ አንቺን የሚያበሳጭ አይነት ሰው ሆኖ አላገኘሁትም። አያችሁ ፋሚሊዎቻችሁን ማስቀየም ያለው ሬፍ አርጋ ያችሁ ምስኪና ጊዜ ተቀናም ነገሮችን ለመፍታት ባልሞክር እኮ ብዙ ነገሮች ነበሩ አይደል እንዴ ተፈጠሩት በመሃላችን ሊናበቂ አንተ ጥሩ ነገር ያረክ መስሎ ሊሆን ይችላል ግን ብቻ እኔ እንጃ ባድ ነው ለመናገር እኔ ይሄና ምኜ ለመቀበል ነው እንደዛ ተደራርሰን የመረን ነው አውቀልቤ ነው አልኩ እኔ በሰዓቱ ውስጥ የከተተኝ ነገር በመተው ልጠይቅህ የመጣው ቀን ያው ጻፍ ተፈጥሯል። አንተ ታም የነበረ ሰዓት ልጠይቀኝ እኮ አይመስልም አመጣጥ ራሱ ያው ልጠይቅህ ሙዚዬ መጣ ነበር አይ ለጻፍ ነው የሚመስለው amma argitanii dhugaa dubbachuu fi duubarraatuyyuu nama gaffa'utu jira fakkaata teediillee jechuudha. Garuu waan hojjete sana itti gaabbee jira jechuudha. Reebbitiillee burukeen hin hambisne dhugaa dubbachuuf kaameraa fuulduratti miti duuba kaameraatti kan inni tumee fuula kanallee jechuudha. Egaa burukeen nama baay'ee jinni sababa haayimeetti walitti bu'aa dhufa nama yeroo hunda tokkollee ilkaan kanarraati intinii godheera nama meeqa jechuudha sababa haayimeetti. Mucaan immoo waan isheen baqaati nan deemnarraati anifati waliin barbaannu wanta jedhanii afaaniin isheenis innis burukeenis jechuudha. Mucaan kana agaa miti mucaatti dhugaa fakkaatee waan haayimee hin barbaanne haayimee waan burukee hin barbaanne burukeen immoo haayimee an barbaannese. አምኜ ባንዴ ለመቀበል ሄዶ ኩነት ለመናገር ይከብዳል አይደል? እንደዛ ብያለሁ ምን እንደሚሉ አላውቅም ግን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ሲል እስኪ ነው ዳፍቄ ዶ እዩ ዶ ጋርቢ እነሱ ነው ምላሹ ብያለሁ። አያ ደስተኛ አይደላችሁ ነው ማምጣት ብዙ ተደራርሰናል እኮ አይደል? ግን አሁን አንተ እኔ በቃ ከሀይሚም ጋር ሰዋራ ምናምን ምንም በቃ ያችን ታይም እንደምትተዋወቁ ነው መዳልኝ ነገረችኝ። እሷ የነገረች ነገር እኮ እንዳለ እውነት ነው እኮ። ታዲያ አንተ ለምን ችክ ትላለህ? ለምን ከኔ ጋር ተቀባ ገቡትኝ? ምክንያቱም በሰዓቱ እኔ የመጣሁትኝ ላደርሳት ነው የመጣሁትኝ። ላደርሳት መጥቼ ደግሞ አጋጣሚ ስታገኘን አንተ ሌላ ነገር ነው ያሰብከው። ስትጮህባት ሌላ ነገር፣ እሷን አልረዳት ስትል እኔ ሌላ ነገር ነው እያሰብኩ ነበር። እሷን ደስተኛ ስለማድረግ ነው ሳስበው ነበር።
Ay argitanii gizee burukeen itti ce'uu dhuftee manatti gaafa na argitu ani ishee mana gashuufan dhufe ati immoo garbiraatti fudhattee wanta itti iyyaa jirtuu fi ani immoo haimeetiin gammachiisuu fi ay miskiina wallah harama nama arganii harama nama gammachiisu miskiina rabbi haimee waa sitti gammadde sitti fakkaata haimeen ifta maal fayyuu burukee irraa ala eenyumatti hin gammaddu jechuudha. Burukeen tokkoffaa nama biyya isheetii, nama ollaa isheetii biyya tokkodha jechuudha. Kanarraa nafa eenyumatti hin gammaddu haimeen jechuudha. Nama waliin guddateedha, nama waliin dhufedha jechuudha. Waggaa kana haimee waggaa kanaaf burukee waggaa kana laalame. Burukeen gizee butaa jiraa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii qallaa tokkodha. Edduma Finfinneetti galee faaffa'ee jechuudha dhugaa dubbachuuf nama guddaa kana fakkaate. Duraan gizee achi jiranii mee Hasan fa'aa wajjiniin Mubaarak fa'aa wajjiniin viidiyoo isaa waraabaa turan ani har'a isaan katattalamiti akka gaafa haimee fi burukee walitti dhufanii dabalamanii gaafa Mubaarak fa'aa walitti fidanii isaan agarsiisanii waliin hojjenna viidiyoo jedhaniiti gaafa duraan walitti dhufanii jechuudha. Burukeen an gaafate jechuudha. Haimeen illee humaa rakkinan qabu jettee achumarraan qaxxalanii gaa amartii birrii tokko burukeen harkarratti mormatti ishee hidhee jechuudha. Isheen illee akkuma gaaxaamii utuubiin kee ol guddatee jira jettee saayitii bittee burukeef uftee jechuudha. Ani saayitii sanaa walitti dabalanii qabanii isaan hordofan tateef burukeen gizee duraa fi burukeen gizee ammaa tokko miti. Amma burukee gizee nama guddaa ta'ee faaffa'eera jechuudha dhugaa dubbachuuf. Gizee bitta jira jiru qallaa tokko jechuudha. Maaliifi dhugaa Kanaafiyyuu haimee fi burukeen nama addaan ba'u miti. Nama wal yoomuufu jechuudha. Waan meeqa isaan hani irraanfatamne meeqa jidduu isaanii jira jechuudha. Burukeen eddee tokko yoo naqa jette dubartiin jecha amma namni amanuu jira dhugaa rabbii soba gizee jedhan viidiyootiin sinitti agarsiisti waan baay'ee jette sinitti agarsiisaa turte jechuudha. Dubaayii kanallee deemaa turte eddee hunda faanarra deemaa turte jechuudha. Isheef inni fiqireenyaa miti akka obboleessa akka obboleetti akka abbaa akka waan hundaatti alaafinnetti fudhateeti haimeef burukeen jechuudha. Maatiinis immoo gaasheenis immoo imaanaa jedhanii itti kennanii gaafatti kennanii jechuudha. Viidiyoo waliin hojjechuu iddoo jalqaban irraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iyyuu gizee tokko jechuudha. Viidiyoo gizee hojjenna kottuu jedhanii waamanii Mubaaraffaa Asanfaa bilbilti jechuudha. Gaashee jettee bilbilti jechuudha. Ani viidiyoo hojjechuu deemaa jettee dingata yoo karaatti walitti dhufanii kotannee viidiyoo waraabne hojjedhanii deemaan jira jetti. Eessa deemta jedhanii eeyyamarraa fuutii jechuudha. Bilbiltee dhugaa rabbii kaam. Ani amma eenyu wajjiniin jirta yoo jedhan burukee fa'aa Asan fa'aa Mubaarak fa'aa jetti jechuudha yeroo hunda jechuudha. Maaliifi gaasheen illee amananii itti laataniiru. Eengadayyuu jecha ishee keessatti maal jettee namni waan odeessuu fi mana tokko keessa galanii akkamiin wal bira hingaanii sobaadha wanta isaaniif jedhaniif jechuudha. Maatii kollee salphisu maatiin koo kun qaaniidha jettee bilbiltee an rakkina irra jira nama na doorsisu jira. Burukeen immoo as na bira jira. Ani kibilii koo keessan bula inni saaloonii bulaa kan isheen jette jennaan maamiti burukeetee ilmoo keenya jedhanii namni adagaan biraas irra ga'urra burukee ilmoo keenya dhama rakkinan qabu naan jedhanii nan gammadee jette eengaddallee jechuudha. Maaliifi maatiin illee burukee amana burukee jaallata burukee taqabbalee fudhateera duraanis jechuudha maatiin ishee. Kanaafuu jarra addaan ba'uun namni isaan addaan baasuuf eenyumayyuu dadhabee dhiiseera mayoona kana addaan ba'uu footee hinnillee jechuudha. Burukee ajjeefnaa yoo burukeen dhiistu ta'e as fararraa meeqa keessa darbitee as geessetti isheen jechuudha. Aarsaa kaffaltee burukeef jechuudha. Burukeenis immoo akkasuma isheef aarsaa kaffaleera. Eenyumtuu addaan isaanii hin baasu dhugaa dubbachuuf isaanii. Kanaafuu teediin immoo xiqqoo sammuun nagaa miti fakkaata ariifatee waan hin taane keessa yoo isaan walitti deddeebisanii waanuma wal jibban isatti fakkaate ani yoo na jaallatte isatti fakkaate natti fakkaate saatii sana sammuu isaa keessa seente sanammoo gaabbee jira. Ifatama amanuu dadhabanii garuu ifatama gaafachaa jira jechuudha dhugaa rabbii. Isaan amanuu dadhabanii dhugaadha. Ati nama ደግሞ አብራችሁ ሆናችሁ ቪዲዮአችሁን ሳይመለከት ደግሞ amma haimeen burukeen duraa gaafa tokko dhufeeyyuu burukeen qubsannaanii gaafachuu dhufnaan immoo lola kaasne kan inni jechaa jiru.
አግሬሲቭ እንድትሆን የሚያደርጋት በሽተኛ እንድትሆን የሚያደርጋት እሱ ነው ብዬ እያሰብኩ ስለነበር እሷን ለመርዳት በሰዓቱ እንደዛ ሙሻትም እኔ ሶቤዩ በቃ ዋን ኢሰን ጃለኔሴ ዋን አትሌን ጃለን ዋን ኢንሌስን ጃለኔሴ ተብሎ አይገባም። ትሄዳለህ እንደሆነቱ አሁን አንተ ለእሱ አስበህ ነው፣ ግን እኔ እና እሷ የጀመርነው ነገር አለ አይደለም።